mudannoon baay'ee si gaddisiise yookaan wanti baay'ee si gammachiise hanga ammaatti irra caalaasaa addatti waan nuu himtu qabdaa? Amma dura interviyuu reediyoo irratti kaniin kenne tokko waan mudannoo san isinitti himuudhaaf warri amma dura dhageessanii isin beektanii kan hin dhageenyes har'a televizyinii Finfinnee Integrated Broadcasting irratti lamada deebi'eetan hima. Inninis yeroo tokko wanni na mudate Finfinnee irraa kaanee karaa Harar kana otoo deemnu Baddeessaaf wannoo gidduu Baddeessaaf Galamsoo gidduu konkolaataan otoo deemnu taayiriin yookaan goommaan tokko nurraa wannoo jedhe baadiyyaa keessatti gidduu Galamsootii fi Baddeessaatitti. Booddee achi ijoolleen achi keessa turre konkolaataa keessaa buunee wannoo sana hin tolchina jedhaniiti. Booddee ani egaa isaan keessa xinnoo jaarsa gatiin ta'eef jecha isaan dargaggoota akkana xurree tokkoon arge akkana xurree xiqqoo akkanatti ol bahaa mee asiin ol deemeetan ilaalaa jedheetan xurree sanarra otoon deemu mana guddaa tokko baadiyyaa keessa mana guddaa tokko gurbaan xinnaan tokko taa'ee waan akka mooyee ta'a gahu akkanatti dhukuta. Ani dhufeetan muka caatii jimaa jala dhaabbadhe waan uffadhe gurraacha hunda wanna koofiyaan kiyyaas gurraacha manatsiriin gurraacha shamiziin gurraacha kootiin gurraacha waan hundumaa gurraacha ture. Gurbaan otoo wannoo rukutu akkana yoo jedhu na arge. Gurbaan xiqqaadha. Booddee haadha isaatiin maal jedha ummaa jedhaan waatu as ejjaa dhaabbataa jiraa jedhaan. Booddee haati hoo gadi baatee na argitu muka jimaa jalaan dhaabbadha. Abbaa warraa isii kaaftee ka'iiti waatu as dhaabbachaa jira jedha gurbaanii. Namichi mancaa qaba mancaa xinnaa tokkoon akkana gadi bahee na arge. Booda ati eenyu naan jedhe. Ani anumaan jedheen. Ani ati eenyuun siin jedha naan jedhe. Ani anumaan jedheen. Beene garuu hin himattu maarre naan jedhe. Aboo hin jedheen dhiifama ani Ali Birraadhaan jedheen. Namichi akkana ilaale Ali Birraa mancaa xinnoo san dhiisee guddoo yoo fudhatu booddee maalan jedhe okay naamanu asaabalee guraa malee waan jedhu namichi ilaale sagaleen reediyoo keessaa Ali Birraa dhageenyu kanaa miti jedhee mancaa fudhatee ona jala ka'u ani fiigee ijoollee bira dhaqe. Ijoolleen koggommaa jijjiiraa turan. Wallahi ani Ali Birraadhaan jedheen wannan kakadhe wallahi Ali Birraa mancaa fudhatee na jala ani nan deeseetiin ijoollee bira deebi'ee amma kaanee gommaan eega tolfame booda achi kaanee karaa fagoo Galamsoos dabarree muumman namoo kan jedhanii viileejii wannoo tokko jira. Achi dhaqqabnee gaatetteenyee waan na mudatees ijoolleetti himee tan teenyee xiqqoo gaa'oduma tattaphannu galgala keessa namichi tokko dhufe naannaa sanirraa kan dhufu. Jedhan arra beektanii maaltu ta'e lakki iddoo maqaanan irraanfadhe baadiyyaa sanitti sheexaanni dhufee ani Ali Birraadhaa jedhee gurraacha uffatee Ali Birraa gandii hundi rifatee warra safara baadiyyaa san jiru hunda walitti waamanii waaqalanii maali seexaanaatu dhufee maqaa Ali Birraatiin jedhanii waaqalanii wadaaja galgalanii jiraamati eebbaa fi maal goggodhanii nun jedhee nutti himu. Eega si deemtanii sun raawwatee jechuudha. Eega deemtaniillee gandi kanatti ture jecha. Gandi wal yaamee baadiyyaan hundi waamaniiti wannoo sacrifice godhanii waaqalanii taa'anii gaa dibbeestumanii waan jajja'anuufu
amma namichi galgalaa miti ganama kan nuti dhufe ganama ifama kan nuti himu kun in kolfine nuti gaa nuti wannoo keessa turre waan keessa turre miti hin beekna garuu ummanni wanni lagatan gurraacha hin jaalatan ja'an naannoo sanitti hoo namni irraa du'ellee adiidha kan uffattu malee ati mana abbaan yoo irraa du'e jaarsii yoo irraa du'e abbaan warraa yoo irraa du'e adiidha kan uffatan akka gaddaatitti. Maal jenna gaa uma kolfine waan isinitti himu kana guutummaan gurraacha uffachuu keetu namsana skeer godheera. Nama ammaas baadiyyaa san keessa Ali Birraan maal godha jedhee ni yaadu namichi innaa jinnii fakkaateeti yeroo tokko tokko akkasitti yaadu warri naannaa sanii yoo waan akkasii kun isaan mudate faa wanti gandi hundi walitti waamaniiti taa'anii waan kadhannaa quraanaas ta'uu waan akkasii qara'aa ofirraa lagatan jechaadha waan akkasii kana mudannoo carraan jinnii ta'uu si dhaqqabeera jechaadha. Ikkasi jecha yes. Innaa waan kanaa jechuu kooti. Hayyee kabajamtoota hordoftoota FIB qophii keenya nagaa fayyaa Dr. Kabajaa Artiist Ali Birraa waliin taasisaa jirrutti akka itti bohaaraa jirtan akka itti gammaddan abdii qabna. Ali mee sirboota hanga ammaa baay'inaan hagam ta'u sirbooti ati jalqaba eegaltee haga ammaatitti produce goote? An kan koo liistii irraa kan hin qabu kan ofii kiyyaaf sirbee ofii kiyyaaf compose godhee wanna jedhe 267 267 garuu sirboota biraa kan akka Suudaanii, Soomaalii, Arabaa maal waan kana baay'ee kan hin beekuuf jecha lakkoofsa isaanii hin beeku waliigala garuu afaan Oromootiin kan hin sirbe 267. Tarii sadarkaa riikardii kanaatiin namni deemeeru jira laata? Silaa kana caalaahu wannoo gochuu inuman dandeenya ana duwwaa miti artistoonni Oromootis warri akka Alii Shabboo akka Abdii Buuh jedhanii akka sirbitoota baay'ee jira yeroo keenya sanitti kan wanna jedhan garuu mootummaan yeroo nuti sirbaa turre zamana afran qalloo turre sana boodaas ergaan Finfinneetti an galee sistamni ture hacuuccaa guddaa nurratti qabsiisaa ture. Sirboota bareedaa sirbinee yoo geessinu jara wanna godhu kana jara maxxansu. Markaatoo keessaas kanaas yoggaa geessinu sirboota gaarii bareedaa yoo dhiyeessinu gaallinyaa ነው ማንም የሚገዛን የለም ማረ jedhanii wanna nu godhanii jira miti akka tuffii tokkotti wanna nu godhaa turan yeroo sanitti waan nuti produce goone waan hojjannee baafnu akka gatii hin qabnetti ilaalu akka laaluu dandeenyu nu godhaa turan demoralize nu gochaa silaa waan nurraa bitamuu fi waan gatii qaba at least nurraa fuudhanii reediyoo yoo taphatan yeroo sanagaa reediyoo duwwaadha televizyiniis waa xiqqoo ab hibrasab maal jedhaniin tokko hibratir iit kan jedhanii ture sanirratti almost waa tokko kan sirbamu hin jiru keenya ati demoralize taanee waan baafnuus irruudha jechuudha silaa caala amma silaa sirba 500 yookaan maar akkas baasuunumaan danda'a ta'a garuu baafneetis maal goona namni nurraa bitu hin jiru kana kanumaa fi daangeeffame ani 267 kan hin jedhe artistoota biraa jira yeroo sanitti egaa akka artist Dr. Ali Shabboo maas sirba bareedaa gaarii kan ta'e Abdii Buuh jara biraatis nan irraanfadhe malee jara kanaatu baay'ee wanna jechaa ture isaanii dirree dhawaa keessaa dirree dhawaarraa giitaaruma tokkoon fi darbuugaa jedhanii dibbeedhaan
sirboota baasaa turan baay'ee Dr. Ali Shaboon sirbitoota baay'ee produce godhe sirbitoota akka Adam Haruun akka Halleew Daawwee akka ati baay'eedha isaan amma waa'ee isaanii yookaan dubbadhugaa wannoo isaanii lakkoofsaan hin beeku sirba hagam baasanii ani kan Ali Birraa 265 irratti daangeffame sanuu dhugatti maarkeetirra kan bahe haga ammaatitti Itoophiyaa keessa gaafaan ture fi ala ergaan deeme kaaseetii 13 duwwaadha kaniin hojjedhe silaa kaaseetii 26 fi maal ta'u kan irra ture haguma walakkaa akkas kaniin hojjedhe alaas bahe ala ergaan bahe booddee biyya ala ergaan bahe booddee wannoo kaniin baase kaaseettan fi wannoon CD viidiyoodhaan kanneen hojjetaman professionally dha moti calma camcordiidhaan kan ka'e faadha malee professionally kaameraa wannaatiin yookaan stuudiyoo keessatti wanni hojjetamee hin jiru baay'ee hacuuccaa guddaan nurra ture biyyatti alaas yoggaa deemnu namni promote nu godhu hin jiru amma dhugatti wannoo tokko jira kaaseetaa miti CD akka Gregorian akka faranjitti 1900 fi 98 kan hojjetame sponsorii hojii kana wannoodha CDdha sponsorii isaa Tahir Thabit kan jedhan obboleessa keenya kan inni kan jiraatu Switzerlandidha obbolowwan isaa waliin ta'aniiti sponsor nu godhanii sabboonota CD sana baafne CD san yeroo sanatti politikaa biyya kanaa keessa wanna waan hin qabneef hariiroo waan hin qabneef jecha akkan gurguramne godhan CD baay'ee bareedaa kan ture biyya alaa achumatti as gara uummataa dhufee akkan dhaggeeffatamne taasifame jechuudha argitee jarri angoorra ture yeroo sana adeeminsa nuti deemnu kana wajjin wanna argitee wanna qaban mootummaan gosuma gosaan jijjiiramullee sakaallaan inuma wal harkaa fuudhaa turan jechaadha exactly dhugaadha kuni akkas ta'e 98 akka faranjiitti jechaadha yeroon sana booda CD'n hojjedhee yoo jiraate CD tokkoon hojjedhee jira amma maaliifiin kanaas hime obboleessi keenya Xaahir fi obbolowwan isaa iddoo tokkotti wanna kana promote kan godhan inni waan as jiruuf jecha nu waliin jira amma inni maas sana hunda darbee wanni kun akkan hin gurguramne taasisee firraa akkanumatti CD'n harka isaatti hafe proomisii naagaleetu jira CD sana duwwaadhaa moti kan hojjennu waan baay'eetu sana duuba jira keessaahu seenaa artist Ali Birraa kana wanna goona in hojjenna jedhee ballamanaa seenee ture waggaa 4 dura dhufeeti jecha duraan jedhee ballamanaa seene sana guutuudhaaf kitaaba Ali Birraa kan akka jalqabamu bakkeetti achuma biyya Switzerlanditti jalqabsiisee ummata professional ta'uun wannoon kunis kitaabni seenaa Ali Birraa kun akka professionally hojjetamutti yeroo dheeraa waan fudhate waggaa 4 kan fudhate haga amma hin baane garuu bahuuf jiraata matsaafichi jechuu kee haga amma kan ture haga waggaa 4
sagaltamii saddeetiin jedhee miti. Kan faranjiitti 98 jechaan kan Itoophiyaatti 80 wayita 80 already garaagarummaa waggaa 8dha waan ta'eef akkasuma 90 shirraa jalqabee haga amma haga waggaa 4 kan ture jechuun gaa innis itti yaadee ballama isaa guutuudhaaf dhufee na dubbisee jenneti gaa akkasitti akkumaan siin jedhee achumatti jalqaban sana booda biyya fidee jara barreessu kana warra seenaa barreessu akkasitti uummanni kunis seenaa kana fufunaanuudhaan ana na gaafatanii waan ani himu achi daataa guuruudhaaf biyya dirree dhawaatis dhaqanii jimmas dhaqanii finfinnees dhufanii nama adda addaa gaafachaa turan warra na beekuus warra na hin beeknes akkasitti gaa amma haga ammaatitti ani isaas niin galatoonfadha obboleessa keenya Xaahir Thaabit fi obboleeyyan isaa amma kan dhufee seenaa Ali Birraa kana barreessisee waggaa 4 keessatti dhumee amma maxxanfamee mana maxxansaa jira. Afaan sadiin akka qophaa'aa jiru dhageenya ture. Afaan sadii Oromoo, afaan Ingilizii, afaan Amaaraatiin barreessanii dhumee amma wannuma gochuudha yeroo murteessinee guyyaa kana guyyaa baatii akkanaa ji'a akkanaa keessatti gallakkifnaa jennee kana haasa'aa turre amma xumurreewu san akka tentatively guyyaan qabamee jira yeroo dheeraa booda yeroo dheeraan fudhatu yeroo gabaabaa keessatti wannarraas oolchina jennee yaada qabnaa jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota FIB qophiin daawwataa jirtan nagaa fayyaa FIB irratti qofaa torbaniin isin biraan ga'uudha. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa keessattuu artii Oromoo keessatti gatii guddaa wareegama guddaa kanfalee artii Oromoo kan asiin geessisee wallee Oromoo kan afaan Oromoo keessatti akkasuma immoo wallee akka Itoophiyaatti hojii wallee keessatti qooda guddaa kanneen taphatan artistoota gurguddoo qabnu keessaati artistoota qaalii jechuudha. Egaa akkuma Aliin nuuf kaasee kitaabni seenaa Alii Birraa afaan sadiin qophaa'aa jiru mana maxxansaa ga'eera yeroo dhiyoo booda immoo harka hunda keenyaa ga'uudhaaf eeggadhaa bakkuma jirtanitti nuun jechaa jira Aliin mitiire. Sirri dhugaa jirti. Hayyee egaa Aliin hanga ammaa ifaajee muuziqaa Oromoo sadarkaa isaa ol buusuuf taasisu keessatti hundumti keenya yoo akka beennu nagaheeraa amma nan boqodhaa dadhabeera jedhee yeroo itti taa'ee miti ammas taanaan yeroo dhiyoo kan gadhiifamee ishururuu sirba Alii Birraa dur ittiin jaalatamummaa guddaa argate keessaa isa tokko kan ta'e remix ta'e yookaan immoo viidiyoo wajjin hojjetamee sadarkaa isaa eeggatee akka dhalootaaf darbu danda'utti hojjetameetiin jira san sin affeerree deebina. Shururu, lamen wal jalade. Shururu, mi an wajjuji.
galtiti hamtu shurururu ya burtukane dama wala la benzi futengala shurururu manni kenya lamen shurururu olla wal bira shurururu lamen wal jallate shurururu mi anwajjira shurururu ya burtukane dama wala la benzi futengala dama wala la benzi futengala shurururu hal kalamataha shurururu kuyani tarani shururu dukku bajalala shurururu wafitim barani shurururu ya burtukane ho dama wala la benzi futengala shurururu ya burtukane ho dama wala la benzi futengala 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 Tole, olti deebineetiin jirra yeroo gaarii kan nu waliin dabarsaa jirtan abdii guddaa qabnaa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin eegaa yeroo kan dabarsaa jiru nagaa fayyaan keenya ittuma fufaa. Mee Alii hojii muuziqaa keessa waggaa dheeraa dabarsitee waggaa 50ffaa kan keessa immoo kabajnee dabarreerra gara waggaa 75ffaatti imalli taasifamaa jiru maal fakkaata hojii muuziqaa guutummaan guutuutti dhaabeera yeroo jettudha amma waggaa 75ffaatti muuziqaa eegaltes ittuma dhiyaataa jira yeroo itti kabajnu jecha maal fakkaata hojiin amma keessa jirtu gaariidha haga ammaa kan tursiisee waaqayyo rabbi galanni haa ga'u haga ammaa 75 kan naafarrisaa jirtu kanaas inuma dhaqqabaa galata isaatii rabbii wajjin amma waa'ee muuziqaa irratti yeroo dheeraa dhagaa hojjannee haga danda'amutti rakkoos dabarree galata isaatii rabbiin ijoollee artistoota ciccimoo dhugaan siin jedha uumaa na dinqaa'u akkanatti artistoota akkanaa hin qabnaa jedheetiin hangaan wanna jedhu akka killee keessaa gadi yaasanitti hundi ummata ciccimaa qeerroo fi qarreedhaan waa'ee qabsoodhaatis waa'ee jaalalaatis waa'ee hawaasaatis hundumaanuu yookaan argu yeruma tokkotti akkuma jette argitee killeeleen hundinuu cabtee qophaa'anii bahanii baay'ee waan gammachiisaa kanaaf jecha ani amma fookasiin kiyya akka mariyaannoo tahee
artistoota qaqqabnu kana waliin waanin mari'adhee waanin gorsuu danda'u waan gorsa isaanirraa argadhu anis kannuu kana kanaan waldeeggarree jara kana cimsannee qabaachuudhaatu anaaf akka hojii guddaatti kan hin ilaalu. Artistoota kanneen amma dhalootaa kanatti waan seenaa dabarsuu akkasi imaanaas itti kennuunis waan jiru. Akkasi ani amma gaa jaarsaa akka abbaatti na ilaalan anis akka ilmaan kiyyaatti ilaala akkaan siin jedhe nuti baay'ee dararamnee rakkannee turre akka ilmaan Oromootti zamana duraanii sana. Ammas akkasumatti rakkoon deemaa dhufee ammas hedduudha dhiibbaa fi cunqursa ijoollee afaan Oromootiin aartii keessa jirtu irra dhaqqabsiisaa as dhufne amma xinnoo gaafa agartee sirna demokrasiitu jaaramaa kana yoggaa jedhanii carraa akkasii sanaan argine artistoota keenya haaraa kana iddee ummanni kun dandeettii akkanaa otoo qabanu waan isaan hojjetan kana ummata bira dhaqqabuu dhabuun isaa maal na yaadachiise rakkoo bara durii sana na yaadachiise isaanirraas ture amma gaa sirna demokrasii keessa yoggaa ba'an namni sin arga nuu sin argina an akka nam tokkootti yoggaan argu rabbi galatoonfachuun nurra jira baay'ee ijoollee ciccimtuu muuziqaa hojjetan kan dhokate kan argitee warri diddaa saba ummata Oromoo deemu aartiidhaanis haa ta'u aartiidhaan irraa kan haasa'u aartiidhaan diddaa guddina aartii Oromootiif kana sirna santu caphee amma hukinooti argaa jirra gaa artistoota keenya qeerroo fi qarreen kan waa'ee qabsoo ciccimaa babbareedaa dhugatti yeroon gaafatu mul'isuu isaanii kana yoggaan argu akkumaan jedhe homaa waan biraa hin jedhu isa malee galatoomni rabbii. Waan yeroon fidee kana maal jetta Ali fakkeenyaaf chaanaliin ittiin muuziqaa hojjettanii uummata bira ga'uu dandeessan yeroo kan keessanii raadiyoo qofadha inni kun immoo harka mootummaa ture. Amma sanuu yeroo dhiyoo hamma qabsoon Oromoo boqonnaa har'aarra gahe kanatti yeroo akka malee qabaa keessa ture muuziqaa dabarsuun waan teeknooloojiin fide kana sooshaal miidiyaa akka YouTube wantoonni kun qabsoo Oromoof carraa guddaa bananiiti kan turanii muuziqaan miidiyaa irratti yoo qabamee achirraan uummata bira hin ga'a karaa sanaa qabsaa'amaas ture. Teeknooloojiin akka kanaatti dhufe kun miidiyaan Oromoo baay'atee banamaa dhufe kun hagam gumaache muuziqaa uummata Oromoodhaaf. Gaaffii bareedaadha. Inumaatu waan gara kootiin kan hin jedhu teeknooloojiin kun jiraachuu isaa yeroo kanatti waan baay'ee nu fayyade akka Oromootitti waan baay'ee politikaan hawaasaa aartiidhaan karaa hundumaanuu carraa ittiin eessa jirra jennee of arguu dandeenyu of dhaga'uu dandeenyu nuuf uume dhugatti teeknooloojiin hedduudha gumaachee nuuf qawwees wanta alaabaa nagaatiis ka qawweetiis kan nuuf ta'e isa jedheetan hima kan qawwee kana garatitti dhiifnee karaa nagaatiin waan hundumaa tarkaanfachiisuu akka dandeenyu kan nu godha teeknooloojiidha. Gumaachi isaa nu waliin tokko taheeti qabsoo teenya nu saffiseedha. Amma aartii kanaa hoggaana gaafattu televizhiinaa fi kunitti dhiyaachuun dirqama itti tahee mootummaa fi sirni as keessa jiru erga feesbuukii fi maarreen kun jiraate saaxilamanii maal haa godhan dirqiidhaan ofiis gallakkisanii kun egaa gumaacha teeknooloojiitti jedheetiin baay'ee wannoo godha. Waan raadiyoo maal yaadatta fakkeenyaaf gamasiin karaa baha Oromiyaa
Inumaayyuu raadiyoo gama Somaaliyaadhaan hundaa'ee turedha kan sagalee Oromoos dhageessisu muuziqaa Oromoos opportunitiiwwan sana kan baniirudha. Maal nu yaadachiista waan yeroo sana? Inni kun dhugatti karaa argitee sirni yeroo sana kan ture barbaric kan jechuu dandeessu. Yeroo Harree Sillaaseetii fi kanneen hundumaa Moqaadishoo keessa Moqaadishoon odoo hin banamne Afran Qalloo ture. Afran Qalloon mi'a muuziqaa ciccimaa otoo hin taane akoordiyoon fi wannoo darbuujaa jedhanii dibbee xinnoo tokko fi wannoo taamburiinii kana kanaanii jalqabnee turre afaan Oromoo kan reediyoos cabsaa kan maarree jedhan kana wannoo argitee karaa dhara ta'uu isaa mul'isuudhaaf jarri kun gurmaawee Afran Qalloo sirbitoota gaggaarii qabaachaa turan garuu sirni baay'ee ni cunqursaa waan tureef jecha Moqaadishoo irraa afaan Oromoo jalqabamee daqiiqaa 5 baay'ee dheeraa jechuudha yeroos. Baay'ee daqiiqaa 5 eegalee lakkuma jedhanii booddees daqiiqaa 30 godhanii 30 booda sa'aatii tokko garuu yeroo sanitti Afran Qalloon ijaaramte san waggaa 2 moo kana erga deemte booda sirni hin hayyamamu nu jidduu seenanii nu facaasanii gariis nu hidhanii maal jedhanii wannoo jenne kana faagaa wanni hamaan kan ture muuziqaaleen Oromoo ammayyaa instrument meeshaa muuziqaatiin ammayyaan kan sirbamu yeroo duraatiif Afran Qalloodhaatu wannoo godhe amma gaasan keessaa baanee anaa fi Dr. Ali Shabboo fi sirbitoonni biraatis turan booddee irratti gaagaafa nu hidhanii fi maarree jedhan gariin isaanii biyyarraa bahanii garii sin du'anii maal jedhee achirraa jalqabee hoo dhufnu kuni kan ta'u akka lakkoofsa faranjiitti 60moota keessa jalqaba 62 63 64 Afran Qalloon nu hidhanii maal nu godhanii gargar nu facaasanii 66 ani gama Finfinnee dhufe yeroo duraatiif Finfinnee qubadhee sirboota Afran Qallootis kan kiyyaasiin sirbinaa maal jenna absolutely danqaraa nutti ta'anii haguma reediyoo Harargee sanii banan amma yeroo sanis meeqa keessaa ati 65 moo 66 reediyoo afaan Oromoo mootummaan Harree Sillaasee hayyama godhanii maaliif kan Moqaadishoo san wannoo gochuudhaaf sana kaawuntar gochuudhaaf anaaf Ali Shabboon waamanii reediyoon yaalliidhaaf haga ji'a hagamii tokko deemee sana booda akkam nu godhan sirboota afaan Oromoo nu barbaachisa jedhanii anaaf Ali Shabboo anaaf Dr. Ali Shabboo nu fuudhanii nu geessanii sirboota sirbine reediyoo irraa sirbama teenyeeti argina reediyoon kun garamiin cabuu jiraata laata hin caba jedhamee ture kana bara akkuma guddaatti wannoo ololaa turanii bar jarri yeroo sanii deegaa ati aniif guddaadha wannoon isaa himullee yoon barbaade xiqqoo yaadachuu na barbaachisa waan hedduudha ani kaniin beeku 66tti Finfinneen dhufe akka lakkoofsa faranjiitti 66 san ka Itoophiyaatti 58 ture eve of galgala agartee galgala jalbultii ayyaana haaraa which is waggaa haaraa kan Enquxaaxashii sanii Kubra Zabanyaa nageessanii achi Kubra Zabanyaa keessa qaxaramee hoggaan argu achi sanuma
deemnee hoo konsertii tokko hojjenne sirboota 30 listiidhaan dhufa. Sirboota 30 san keessaa sirba Oromoo tokko kan sirbisiisan. Sirba Oromoo ana fuudhaniiti gaafas hin argina jedhaniiti listii gara duubaan akkaan 28 moo 29 maaree booddee otumatti sirbamu sa'aatii sa'aatiin wannoodha qaba agartee kubur zabanyaa ጦር ሰራዊት poolisiin namuutu sa'aatii haga murtaawee tokko qabna san otoo sirbi listii gubbaa sirbi kee otoo hin dhaqqabne dhume sa'aatiin kan kubur zabanyaa dhume galgala wannoo isaanii kana kutaaxaashi firraagaa disappoint heetiin gale booda gaafa wannaati irra na sirbisiisan sirbaa gaafa maali waggaa haaraa booda ayyaanni tokko kan akka dhihoo kana masqala waggaa haaraa booda masqala kan eessa san irratti sinimaraasitti yeroo jalqabaaf jechaadha masqala irratti kan kaniin sirbe as gara giddu galeessa yookaan finfinnee dhuftee yes ummanni gaa baay'ee gammadee ana achirratti baay'ee kasi dinqu namicha Hamsaalaqaa Gazaany Dastaa kan jedhaniitu jira. Isaatu Dr. Xilaahun Gasasaa fi sirboota kaan hundaafuu walaloo kan barreessaa ture. Ifi ammaas beeksisaadha ture. Waltajjii beeksisaa. Waltajjii irra na gaafate inni nuu Oromoodha. Garuu afaan Amaaraa baay'ee beeka. Ali naan jedhe yeroo sana Ali Birraa naan jedhan Ali Mahammadiin ture. Amaarinyaa taa'uqaalee naan jedhe xiqqoon jedhu wannoon uummanni maal waan akka raajii miti afaan Oromoo akka waan wannoodha yeroo sanatti. Innaa ammaas dargaggeessa gatiin tureef 18 akkasuma laalanii ammanii sirbee uummanni u'uu jedhee biis nan sirbe ammaas sadaffaa yeroo saniin ani inumaatu artistii professionaaliidha ifin jedhee kaniin ofitti amane uummanni akkasitti respoondee wannoo isaanii yoggaa laalee gammaduudhaa fi waan dhageen jaalachuu isaanii afaan Oromootiin in sirbisiisan afaan Oromoo daddabree kan aadaa daddabree guyyaa tokko Walaayittaa Doorzee Oromoo kana tokko in sirbisiisan. Sana booda gaani professionaala ta'ee jedhee na fudhatanii beeta mangistii hundaan deemee sirbuu ture. Reediyoo cabees hin argine aniis hin cabne kaameeraan hin jiru. Akkasitti yeroon gara giddu galeessaa kanatti dhufuu keen wal qabateeti Awaash naman ceesisuu muuziqaa sanillee kan gara uummataatti fiddee jedhama. Sirbi kun sirbaan ani baasee miti sirba uummataati. Ayyoolee keenyaa fi abbootiin keenya akkaataatti sirbaniif akka argitee nuti erga muuziqaa meeshaa muuziqaa taphachuu akka gitaaraa kana erga baranne booda sanuma wanna goone jira miti polish goone gitaara sirna qabsiistanii muuziqaa keessa galchitan jechuudha. Duratti Awaash nama jookisa yaani hiriya nama bochisa kan wannu daaktuus kan daaktuus kan mooyee waanumattiin weeddisan wayiiti jechuudha. Hamin akkas ture egaa nuti ani Awaash kubur zabanyaa irraa yoggaan nan bahee Awaashiin deeme Awaash midar baaburiin hojjechaa ture achi gitaara cabaa tokkoon qaba ofii akkoordiyoona sanumaan taa'eetiin gaa muuziqicha san instrumentii hojii yoggaa taphattu dhama biraa kennaa jechuu kooti fi ammaas riitmii keessa galchine. Akkasittiin Awaash sirbee jechuu kooti. Tole gaan kabajamtoota daawwattoota FIB nagaa fayyaa qophii FIB irratti qofa isin biraan ga'u
kan ittiin wal iyyafattan akkasuma immoo namoota barbaadan kan itti isinii dhiyeessinu gara keessan dhufnees immoo gara namoota kaaniitti firoottan keessanitti kan isin dhiyeessinu qophii keenya addaa kana dhaggeeffataati kan isin jirtanii yeroo gaarii akkan waliin dabarsaa jirtan homaa shakkii hin qabnu. Ammas Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa waliin turtiin taasisaa jiru akkuma itti dhufeetti jira. Mee Ali duraan kan naa kaafte keessaa baay'achuu fi akkasuma immoo dandeettii hedduu qabaatanii dhufuu artistoota Oromoo ammaati kan naa kaaftee ture. Mee hojiin ati duraan hojjechaa turte kana burqaa xixiqqoo taateeti gara galaana kanaatti dhuftee jechaadha. Sochiin ati taasiftee kanneen biroo muraasa akkasuma taasisaa turan sadarkaa keessanitti amma galaana ta'eera jechuun hin danda'ama. Qabsoo uummata kanaa tokkummaa uummata kanaa itichuu keessatti ammoo artiin Oromoo adda ta'ee yookaan forefront akka jennu jechuudha. Fuuldura bu'eeti kan inni akkuma duraan kaastee qawwees caalee kana dura kana hunda caaleeti kan inni tajaajilaatiin as gahee dhaloonni ammaa kun artistoonni amma isin harkaa fuudhanii akkamitti tokkummaa uummataa baay'indi godhanii deemuu danda'u uummata kanaa kan bahaa lixaa kan macca tuulamaa sikkoo mandoo guutummaa Boorana Baarentuu jedhamu kana hundumaayyuu walitti qabanii walitti hidhata tokkoon deemsisuu kan danda'an siyaasaan dudduubatti waan biraan dudduubatti tokkummaa uummataa Oromummaa akkamittiin itti fufsiisuu qabu jetta maal dhaamtaaf himi? Gaaffii gaariidha. Dura jalqaba uummanni tokko yookaan akka afaan faranjiitiin jedha neeshiniin tokko yookaan sabni akka guddaa akka saba akka Oromoo kana wanni barbaachisu aartii hedduu kabajanii qulqulloominaan ol qabuu nurra jira. Maaliif yoo jette uummanni yookaan neeshinii aart kabajee bakka guddaa hin kennineef akka nama spinal cordii isaa damaged ta'etti inuma jiraata garuu wannoodha laafaadha waa takka wannoon godhu. Uummanni keenya tokkoomee aartii ofii jaalatee ammas important wanni kun baay'ee barbaachisaa waan ta'e hubachuu san barsiisuudhaan nurra jira. Sana oggaa barsiifnetti yoo uummanni gaa bakka guddaa kennuu jalqabe aartiidhaaf yeroo sana fayyaa ta'uu danda'a. Tokkoomuus danda'a waan hundumaa. Artistootaa fi jara aartii keessa jiru kan argitee wannoo ta'e warra kanatti amanu ummata barsiisuudhaaf kallattii kanaan kanarratti hojjechuun nurra jira akka artistoota akka ummataatis. Kanaatu tokkummaa fiduu danda'a, cimsuu fiduu danda'a, cimaanu godhu yookaan akkumaan siin spinal cordii keenyaatu damaged. Kanaafuu warruma wanna jennu kana adaraa jedhee kaniin dhaamuu barbaadu artistoota keenya ummata keenyaas ummanni keenyaas addunyaa kanarratti biyyi yookaan neeshiniin aartii hin guddifne hin jiru erga biyya tanaa kaniin arge. Biyya tana keessa mootummaa sirnii biyya kanaa kuni garuma tokko duwwaa wanna godhaa ummata kaan hundaa wanna godhaa jira. Akka Oromootitti hoomworkii cimaadha qabna kanarratti hojjechuudha. Yoo of kabajnee jechuu kooti. Of kabajuu nurra jira. Of kabajuu jechaan aartiin calma jedhanii sirba jedhanii yookaan drawingii wanna goggodhan duwwaadhaa miti. Aartiin guddaadha. Wanna guddaa. Kanaafuu achirratti fookas godhuun nurra jiraadha. Akka artistootaatis akka ummataatis kuni sirbaa waan hin ta'eefi moti waan hin propagate godhaa jiru amma aartiin kun aartii malee neeshinni tokko is a paralyze
uummata kana hubannee artistoota keenyaas deeggaraa gara fuulduraa akka deemuu danda'an kallattii adda addaatiin aartii keenya kabajuun nurra jira akkasitti waan yaanne bakkatti deemnu iddootti deemnu destineeshinii keenya dhaqqabuu kan dandeenyu karaa kanaan nuti amma karaarra jirra adaraa kan hin jiru artistoota keenya hundaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa fi hundaa'u aartiin Oromoo particularly biyya kana keessatti aartiin Oromoo hacuucamee cunqurfamee ajjeesuudhaaf itti tattaafachaa kan turan ammallee rabbi galannee haa ga'u artistoota babbareedaa miidhagoota hojii bareedaa hojjetan rabbiin nuuf kenne kana argaa jirra hagi nu hafe ijoollee kanaas support wanna argitee gargaaraa gara fuulduraa deemsisuudhaaf dirqama keenya homeworkii keenyaati hatti jabaannu adaraa kan hin jedhu. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota Finfinnee Integrated Broadcasting maqaa hordoftoota qophii nagaa fayyaatiin guddaa si galatoomfanna. Xumura irratti sirba tokko akka afeertee sanaan xumurru ammas dabareessaa yookaan carraasaa deebisee sumaaf kennaa liyo. Okay. Hakanu yalman Oromiyaa garayuun hakanu amantii fi kutaan gargar hin baanu galatooma. Good